Yoyyaa ashama harka fuuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabachaa kun chaanala keessan Soofuma Raappiidha. Anis Mu'eedha. Egaa har'as viidiyoo haarawaa qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoo har'aa keessatti immoo kan isinitti agarsiisu warroota imoon asan rakkiseef bakka imoo bu'ee aappii isiniif hojjechuu danda'uudha kan qabadhee isiniif dhufe. Imoon yeroo baay'ee sagalee hin qabu yookaan immoo viidiyoodhaan na hojjechuu dide warroonni jettan jirtanii akkanumallee imoon warroota beeksisa adda addaa isinitti fiduudhaan isin rakkiseef imoon yeroo ammaa kana baay'ee kwaalitii akka duraaniitiitti yookaan akka kanaan dura tajaajilaa turetti hojjetan jiru. Yeroo baay'ee beeksisa adda addaatiin nu rakkisa akkanumallee immoo sagalee hin qabu akkanumallee viidiyoo kooliinaan nu hojjechuu hin dandeenye warroonni jettan jirtanii keessattuu warroonni biyyoota Arabaa keessatti argaman namoonni baay'een keessaa na gaafatanii jirtanii imoon viidiyoodhaan nu hojjechuu dide sagaleedhaan nu hojjechuu dide akkanumallee imoon beeksisa adda addaatiin nu rakkisaa jira warroota ta'ettaniif aappiin har'aa kun baay'ee tokko isin qarqara. Aappiin kun kwaalitii cimaa qaba viidiyoodhaan audiyoodhaan yookaan sagaleedhaan akkanumallee miiseejii adda addaa hatantamatti isiniif erguu kan danda'uudha. Aappii ajaa'ibaati. Aappii kanatti akka fayyadamtaniif isin affeera. Egaa imootti fayyadamuun isin barbaachisu aappii kana yoo qabaattan akka imootti ta'ee kan isin tajaajiluudha bakka imoo bu'uu kan danda'uudha. Aappii ajaa'ibaati. Aappii kanatti fayyadamaadha hundi keessanuu warroonni imoon isin rakkiseef sagaleedhaan viidiyoodhaan akkanumallee beeksisa adda addaa isinitti fiduudha yoo isin rakkise. Ammaan booda imoon isin barbaachisu aappii kanatti fayyadamtanii nama barbaaddaniif hiriyoota keessaniif viidiyoodhaan audiyoodhaan akkanumallee miiseejii adda addaa waliif barreessuu dandeessanii aappiin itti fayyadamni isaa baay'ee tokko salphaadha. Akkamitti banachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Akkamitti itti fayyadamtan isinitti agarsiisa. Ammaan booda imoo wajjin rakkachuun hafee jira. Kanaaf itti fayyadamaa isinii jechuu barbaada. Egaa gara barnoota keenyaatti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanala keenyaatti dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isinii jecha warroonni chaanala kanaaf haarawaa taatan immoo subscribe gochuun dagatanaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra gochuun dagatanaadha. Maatiiwwan chaanalichaa laayikii fi share gochuun dagatanaadha. Egaa asirratti wanti isin hubachiisuu barbaadu warroonni feesbuukii fi tiiktookii irratti na hordoftan yuutuubii kan argachuu barbaadan yuutuubii irra seentanii Soofuma Raappeettanii salphamatti sarchii yoo gootan ni argattanii. Akkanumallee warroonni tiiktookii irratti na hordoftan piroofaayilii tiiktookii kan kootii cinatti aayikaniin yookaan mallattoon yuutuubiidhaa jirti ishee tuquudhaan gara yuutuubii kootti isin fudhata. Yuutuubii kan koo irra seentanii viidiyoo kana daawwachuu dandeessanii. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa duraan dursee aappii kana eessa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisu. Aappii kana Play Store irratti salphamatti argattan jechuudha. Play Store irra ni seentu. Ergasii immoo bakka sarchi baarii kana irratti kilik gootanii barreeffama amma isiniif barreessu kana barreessitanii tam jettanii ni barreessitanii. Tam jettanii haala kanaan bifa kanaan yoo barreessitan aappiin jalqaba irratti isin dhufa jechuudha. Tam isa jedhu kana kilik gootan. Ergasii immoo warroonni install godhin install gootanii an open gochuu qofa na ilaalata. Kanaan dura install waan godheef jechuudha. Isin garuu duraan dursitanii bakka kana irratti install gootan jechuudha. An open qofa godha. Open gootan. Egaa aappichi keessa yeroo seentan kana fakkaata jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo karaa lamaan banuu ni danda'ama. Tokkoffaa lakkoofsa bilbilaatiin isa jalqabaa kanarratti sign with phone ka jedhu lakkoofsa bilbilaatiin warroonni banuu barbaadan bakka jalqabaa kanarratti. Imeeliidhaan banuu yoo barbaadan immoo dakanatti jiim bakka jirtu kana argaa jirtan jedhee yaada Gmail bakka jedhu kanarratti G bakka jirtu kanarratti tuquudhaan karaa lamaaniinuu banachuu dandeessan jechuudha. Warroonni lakkoofsa bilbilaatiin banachuu barbaadan asirratti sign with phone ka jedhu kanarratti kilik gootanii lakkoofsa bilbilaatiin banachuu dandeessanii. Imeeliidhaan banachuu barbaadan immoo bakka G jirtu kanarratti kilik gootanii ergasii imeelii bilbila keessan irratti dhufu isin filachiisa. Imeelii barbaadan ni filattan jechuudha. Imeelii bilbila keessan irratti argaman hundayyuu filachuu dandeessan kan barbaadan. Egaa haala kanaan erga imeelii keessan filattanii booda dhaggeeffattoota kan koo alloo godhaa isinii jedha. Alloo godhaa isinii jedha akkuma asirratti argartan alloo gootan. Warroota imeeliidhaan banachuu barbaadaniif inni kun ergasii asirratti gadaata jedhee isa imeelii kan kootiiti maqaan kun jijjiiruu barbaadan jijjiirtanii haarawaa barreeffachuu dandeessanii. Ergasii immoo maqaa erga barreessitanii booda daneettan. Ergasii okay jettanii egaa ammas access akka godhu alloo gootanii akkuma asirratti argartan bifa kanaan isiniif bana jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo argaa jirtan jedhee yaada bifa kanaan isiniif bana. Egaa wantoota asirratti argamu kanneen boodarra warroota lakkoofsa bilbilaatiin bantan akkamitti akka bantan yeroo isinitti agarsiise itti fayyadama isaa isinitti agarsiisa. Amma immoo warroonni lakkoofsa bilbilaatiin banuu barbaadan sign with phone ka jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii bifa kanaan isin dhufa yeroo jalqabaatiif yoo ta'e alloo gootanii alloo ka jedhu isin dhufa alloo jettanii ergasii bakka kana tuquudhaan biyya jirtan filachuu dandeessanii bakka kana tuquudhaan biyya jirtan filachuu dandeessanii garuu yeroo san access isiniif godha lakkoofsa bilbilaa keessan access isiniif godhee isiniif fida yoo isiniif fiduu baadhe asirratti tuquudhaan biyya jirtan haala kanaan filachuu ni dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf kan koo naa filatee jira waan ta'eef lakkoofsa bilbilaa itti guuta jechuudha. Egaa lakkoofsa bilbilaa itti guutanii booda continue jettan asirratti. Ergasii immoo yes jettan. Egaa yeroo kana jechuudha dhaggeeffattoota kan koo koodii lakkoofsa bilbilaa keessan irratti isiniif ergaa koodii san ni eegdan jechuudha. Egaa akkuma asirratti argartan koodii kan kootti galchee jira. Ergasii immoo
koodii kana kan argatan lakkoofsa bilbilaa keessan irratti isiniif ergasii immoo continue jettan. Egaa yeroo jalqabaatiif keessa seentan kana fakkaata jechuudha. Wantoota shantu asirratti argama. Inni jalqabaa kun bakka jalqabaa kanarratti kilikii gootan kontaaktii namoota isin bilbila keessan irratti kontaaktii qabdan isin yookaan namoota isin kontaaktii godhe haala kanaan asirraa ilaaluu dandeessan jechuudha. Namoota bilbila keessan irraa qabdan. Inni lammaffaa bakka bilbilaa kana argattan jedhee yaada namaaf yeroo bilbiltan haala kanaan asirraa isiniif kaa'ee jechuudha. Namaaf yoo kanaan dura bilbiltan amma fakkeenyaaf nama kanaaf waan bilbileef haala kanaan asirraa kaa'ee jira. Inni sadaffaadha miiseejiidha. Bakka itti miiseejii nama itti barreessitanii nama barbaadan filattanii miiseejii bakka itti namaaf barreessitanii jechuudha. Egaa inni dhuma sittingiidha jechuudha. Amma immoo namaaf bilbiluu yoo barbaadan akkam gootan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo asirratti mallattoo bilbilaa kan fakkaatu kana isarratti kilik gootanii ergasii asirratti mallattoo bilbilaa kan fakkaatu kan ofirraa qabdu kana kilik gootanii ergasii namoota isin bilbiluu fi barbaadan kontaaktiiwwan keessan asirratti isin fida. Akkuma asirratti argattan viidiyoodhaan haala kana asirratti bilbiluu dandeessanii asirratti kunniin lamaan viidiyoodha. Inni kun immoo sagaleedhaan nama bilbiluu yoo barbaadan amma fakkeenyaaf nama kanaaf bilbiluu yoo barbaade bakka sagaleedhaan jechuudha. As bakka sagalee kanatti bakka mallattoon bilbilaa fakkaatu kana achirratti kilik gootanii ergasii okay jettanii ergasii immoo ammas alloo jettanii ergasii maayikiroofoonii keessanii fi kaameraa keessan on godhadhaadha lamaanuu ergasii ammas alloo jettanii ergasii kool ka jedhu jira kanatti kool jettan ergasii ammas alloo jettanii. Egaa akkuma amma asirratti argattan bilbila irratti argama jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo inni kun sagaleedhaani inni kun asirratti argattan immoo viidiyoodhaani jechuudha. Bifa kanaan namaaf bilbiluu dandeessanii. Egaa karaa biraatiin sittingii tokko isinitti agarsiisu akkamiin lakkoofsa bilbilaa onlaayinii keessan akkamiin dhoksachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Asirratti mallattoo sittingii argaa jirtan jedhee yaada. Ishee irra ni seentu. Ergasii privacy ka jedhu jira. Privacy kanarratti kilik gootanii ergasii show online ka jedhu jira. Show online ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan no one namni kamiyyuu online irratti akka isin argine no one ka jedhu argattan jedhee yaada. Isarratti kilik gootanii online keessan namni online jiraachuu keessan isin argu jechuudha. No one irra godhadhaa. Everyone ka jedhu irra yoo godhatan namni kamiyyuu isin ilaala. Inni lammaffaa who can call me ka jedhu jira. Isarratti kilik gochuudhaan kontaaktii keessan immoo namni kamiyyuu kan isin jiru isaan kanneen keessaa kontaaktii keessa yoo ta'e kontaaktii keessan everyone namni kamiyyuu akka isin bilbiluu barbaadan immoo namni kamiyyuu akka isin bilbiluu gootanii everyone filadhee jira. Egaa bifa kanaan onlaayinii keessanillee dhoksuu ni dandeessan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo egaa aappiin kun aappii ajaa'ibaati itti fayyadamaadha. Namoonni imoon isin rakkise sagaleen isaa viidiyoodha yeroo bilbiltan akkanumallee beeksisa adda addaa isin irratti fiduudhaan yoo isin rakkise aappii kanatti fayyadamaadha. Aappii ajaa'ibaati. Aappii imo walitti kwaalitiidhaan hojjetudha. Hundi keessanuu aappii kanatti akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Gaaffii yoo qabaattan koomantii jalatti naaf barreessaa. Warroonni hanga ammaatti YouTube chaanaalii keenya subscribe godhi subscribe gochuun dagatanadha. Akkanumallee namootaaf share godhaadha. Viidiyoo kanas like gochuun dagatanadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.